عليكم ورحمة الله وبركاته. بولي ينتي يوندم تكيسن ورين غرغر سرين فبولتي كنيا خديجة جل ترجمت نجرتون لا سنة وبنا أبشرات يوندم تكيسن وبولي ينتي يهلالارتو رين في سي أنجيونات مستشفى كيسجرة أنجيونات مستشفى كيسجرة إشين إفتي أما ورق أنوبا سوديدني جنان أما إفتين باسيدين غيرو أما في نورين فسي برجر أدرا بولي ينتي نورجا هوجرا أنت كون أكل قفرين فسي سف أسيبا فنّي بيجال فنّ قفا أمانة سنتاتو والله تفتني مش أكنا ستلال تاني سبحان الله غيرو مش أنكم غافر بي فيا خمسة أفتة جمعة لبوني سيبه أنك يونات اللي أسينو باسو هندي أما فرمان في أمباسين فرمت أن أمباسين أنك يونات وفي أنت نرين فسينو هود اللي هنجرو رين فمسيب رتارا أدرى ربي في جتة وانك أبدنون نوجين أبدا غيرو نس دوافتينيا ربين دوا كنا اللي نجاسنا باسو ربين اللي ماتي كسنتنا قال أنسنا أقلتشو ربين وانا كنا رالين وابرارو نمين دون انجرو مجانكم غيرو دوا لما دوتي itu remfisi angayonat le remfisi kabaranne naman gubu angayonat remfisi asta oxygen tikani juru argartani kuno garu fayya fokkati gizesin ilaltanu duutetti baafadha asiyedan maalim dhugaa dubbachuudha fi hedduu laphee nama cabsaa hedduu tokko nama dhukkuba jechuudha ashama harka fuudhee akkam jirtu hordoftoota kiyya annagaa kooti galata rabbii hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma argaa jirtan jechuudha obboleettiin keenya kuni asii Dubaay keessatti jechuudha United Arab Emirates keessatti lubbuun ishee darbee hospitaala keessatti jechuudha baafadha boqattee jirti nuun jedhanii jiru garuu waan ittiin baasu nu hin qabnu nu gargaaraa jechaa jiru jechuudha ijoolleen kuni. Egaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf shamarran biyya ormaa mana namaa keessa hojjennu kuni namoota hin taana garuu jechuudha mooyyuu ofii keenyaa ta'uu hin dandeenyu jechuudha sababni isaa namoota rakkataa alaa gargaarraa maatii ofii gargaaruu akkasumas immoo wantoota hedduudha jechuudha shamarran mana madaamii keessa hojjennu jechuudha akkasumas shamarran biyya namaa keessa hojjennu hundi keenya baay'ee tokko jechuudha miidhamtoota jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko natti dhagahame hedduu tokko na dhukkube jechuudha keessa kiyya keessatti baay'ee na dhukkube maaliif jennaan mana namaa keessatti biyya namaa keessatti akkana ta'uu irra biyya ofii dachii biyya ofii keessatti haadha abbaa ofii biratti maatii ofii biratti egaa duutiin oolle osoo akkas ta'e gaariidha. Waaqayyoon biyya keenyatti nagaan nu haa galchu. Egaa obboleetti keenya kana ammoo namni hundi keessan jechuudha warroonni United Emirates keessa jiraatan jechuudha walumaa galatti kanneen akka Naasiraanolee namoota baay'eedha ijoollee Oromoo baay'ee tas keessa jira. Egaa akka bira dhaabbattanii reeffishii jechuudha biyya nuuf galuu kan jechuudha dhugaa dubbachuudha fi kinoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha mana ciisichaa jirti mana reeffaa oksijiinidhaan jirtu fakkaatti garuu duutee jirti jechuudha akkas jechuudha. Egaa baay'ee onneen koo na cabe jechuudha onnee kiyyan na cabe dhugaa dubbachuudhaaf haganumaa jireenyi biyya lafaatun tanumaa waan jedhamu wayitiiyyuu natti dhaga'ame jechuudha. Nuti maatii keenya jijjiirraa of jijjiirraa waan meeqa karoora baafanne jechuudha garuu guyyaan haala kanaan jechuudha guyyaan nama hin beekamu gabaabduudha. Kanaaf obboleetti teenya tana jechuudha adaraa sinittaa ta'u warra Dubaay jirtan jechuudha nu bira dhaabbadhaa jechaa waan jiraniif mucayyoon tuni namummaadhaan bira dhaabbachuu qabna akkasuma dhiigummaan oromummaadhaan wal bira dhaabbachuu qabna
hundumti keenya jechuudha wal bira dhaabbanne yeroo akkanaa kana osoo wal gargaarre osoo wal cinaa dhaabbanne hedduu namatti tola isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa jechuudha wanta nama gaddisiisudha kuni. Kanaafi obboleettii teenya rabbii lubbuu ishii nuuf jannataan nuuf haa qananiisu. Dhugaa dubbachuudhaaf hin jirraa sobaa haganuma jiraanna hagi nu jiraan hin beekamu garuu hin jiraanna wantoota hedduu milkeessina jennee biyyaa baana jechuudha. Yeroo biyyaa baanutti dhugaa dubbachuuf shimbirrillee kan biyya keessattitu waca bareedaa kan jedha sun dhuguma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ilma namaa dhiisatu shimbirriyyuu jechuudha kan biyya ofii keessatituyyuu biyya ofii keessa kan jirutuyyuu waci ishii namatti tolaa jedha Oromoon jechuudha. Kanaafuu akkasiin jechuun jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf yoo kana kan ilaalan biyyi namaa nama jibbisiisaa akkanatti jechuudha. Amma hospitaala keessaa osoo biyya ishii ta'ee hospitaala keessaa jechuudha namni fudhatu hin dhabamu jechuudha. Reeffa ishii maatiin ishii bira jira fudhatamti jechuudha. Reeffi ishii fudhatamtee silaa qaata kan awwaalamtu jechuudha. Kamisa dhuftee jimaata duutee jedhan haga ammaa garuu ishiin asii gadi hin baane jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu ulfaataadha. Hedduu nama gaddisiisa. Hedduu waan jedhan nama dhorka jechuudha. Kanaafuu warroonni Dubaay Imaraat keessa jirtan jechuudha hedduu tokko jechuudha gargaara bira dhaabbadha. Wantoota biraatu jechuudha wal gargaaraa biyya keessatti jechuudha. Asteenyee biyya keessatti rakkoo meeqa furraa asteenyee biyya keessatti namoota hedduu gargaara namootaaf sagalee taana. Garuu jechuudha nuti shamarran biyya mana namaa biyya ormaa keessa hojjennu jechuudha hoomtu nu laalu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf haga ammaatu reeffi ishee as taa'u jechuun baay'ee ulfaataadha. Egaa immoo maqaan immoo jechuudha maqaan namaa sirriitti adda baasuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma Khadija jette malee Khadijaan kan eenyu akka taate hin beekamne jechuudha. Maqaan Khadija immoo nama baay'ee jira. Ijoollee baay'een immoo rifatanii Khadija kan jedhamtu namoota baay'ee beeku yookaan obboleettii nama wayii ta'uu dandeessi. Kana waan ta'eef yeroo waa himtan maqaa abbaa nama guutuu maqaa namaa abbaa akaakayyuutti jechuudha himamuu qaba. Maaliif jennaan namni sun akka adda bahuuf jechuudha. Akkasii isiniin jedha.